ulaa galaanaatti bahuu jechuun biyya tokkoo fi faayidaa dhaabbataa dogoggora seenaatis dogoggora seeraatis jennee define goonee ibsuu dandeenya. Dhimmoota idil addunyaa kana kan gavarnii godhu UN Charteriidha. Achirrattis deeggarsa qabaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin miidhagina keenya miilanaa dhimma ulaa galaanaa irratti xiyyeeffata. Dhimma ulaa galaanaa irratti biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa irraa Daayiriktoreetii qorannoo qophii wixinee fi hordoffii raawwii seeraa obbo Ibsaa Camadaa affeerranneerraa hanga qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya tole gaamee obbo Ibsaa mee dhimma ulaa galaanaa gaafa jennu faayidaan ulaa galaanaa maal jechuu dandeenya mee biyya tokkoof barbaachisummaan ulaa galaanaa maaliin? Ulaa galaanaa jechuun egaa karaa ittiin daandii bishaanirraatiin gara biyyoota addunyaa garaagaraatti wal quunnaman jechuudha. Suni daandii kana yookaan immoo bishaan kanatti access ta'uudha yookaan argachuudhaani akkaataa itti biyyoota addunyaatiin wal quunnaman ta'uusaa kan ibsu jechuudha. Karaa gabaabaa ta'e yoo keenyu egaa ulaan galaanaa faayidaa hedduu qaba. Biyya tokkoof faayidaa hedduu qaba. Faayidaa hanga kana hin jedhamne qaba. Inni tokko bu'uura daldalaati. Inni biraan dippiloomaasiidha. Dippiloomaasiidhaaf baay'ee bakka olaanaa qaba. Sadaffaa irratti eegumsa biyyaalessummaa yookaan akka difeensiin wal qabatee eegumsa biyyaalessummaadhaaf illee bakka olaanaa qaba yookaan immoo nageenya biyya tokkoo karaatti kabajamu keessaa illee faayidaa biyyaalessaa keessaa warra jedhaman keessaa tokko. Kan biraan immoo guddina fiduudhaaf keessattis baay'ee faayidaa olaanaa qaba jechuudha. So ulaa galaanaatti bahuu jechuun biyya tokkoo fi faayidaa dhaabbataa kan yeroo miti faayidaa dhaabbataa kan bu'uura dhimmoota nama qabxiin arfan kana kaasee wal qabatee biyya tokkoof faayidaa biyyaalessummaa kan fiduu danda'u bakka tokkotti immoo ilaallu faayidaa biyyaalessummaa dhaabbataa ta'e kan fiduu danda'u jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Barbaachisummaan ulaa galaanaa erga kana ta'etti Itoophiyaan faayidaa kana akkamitti dhabuu dandeesse? Ulaa galaanaa kana maaltu ishii dhabsiise jechuu dandeenya? Egaa yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaa turteetti kana akkamitti dhabde? Egaa kan Itoophiyaa akkamitti ilaalla? Jalqabaa Itoophiyaan ulaa galaanaa yoomii kaastee dhabde kan jedhu ilaaluun baay'ee murteessaadha. Ulaa galaanaa Itoophiyaan kan dhabde permanently bara 1993 akka lakkoofsa warra faranjootaatti yookaan akka lakkoofsa Awurooppaatti Girigooriyaan kalaandariidhaani permanently karaa dhaabbataa ta'een automaatikaalii Eertiraan akkuma biyya taateen dhabde jechuudha. Inni maaltu Itoophiyaa dhabsiise kan jedhu kana yoo laalle tokko ani shira siyaasaa ta'uu danda'a yookaan immoo dantaa biyyaalessummaa dhabuu danda'a jechuudha. Ta'uu danda'a namoonni yeroo sana biyya kana gaggeessan yookaan bulchan yookaan immoo sirni yookaan siistemni yeroo sana biyya kana bulchu faayidaa biyyaalessummaa olaanaa ulaa galaanaatti bahuun faayidaa biyyaalessummaa olaanaa qabaachuu isaa beekee hubatee yookaan tilmaamee faayidaa nama jalqaba sila kaasee jira. Isa kana tilmaamee waan kanarratti araaramuu qabu ture jechuudha. Personaalii araaramuu qabu ture. Maali akkamitti persiif ta'aa ture yeroo sana barreeffamoota adda addaas waan garaagaraa kanas yoo laallu ulaa galaanaa jechuun simply for commercial purpose akka ta'etti kan laalamaa ture ta'uu isaati. Garuu ulaan galaanaa commercial purpose qofa miti. Dantaa biyyaalessummaa dhaabbataa gama difeensiin jedheera gama nageenyaan jedheera gama daldalaan jedheera gama kallattiiwwan dippiloomaasii biyya tokkoo ol kaasuutiin jedheera wanti sadarkaa intarnaashinaali qajeeltuuwwan intarnaashinaalitti immoo jarri kun baay'ee bu'uura jechuudha baay'ee bu'uura. So yeroo sana maalinni tokko misunderstandingiin ulaa galaanaa jechuun simply commercial purpose itti gadi buusanii dhimmuma daldalaatiin wal qabsiisanii qofa ilaaluunis dogoggora bu'uuraati jedhee ilaala. Barruuwwan adda addaa dubbiste amma kana si agarsiisa jechuudha. Akkaataa itti yeroo addaan cite kana sun dogoggora seenaatis jechuudha. Dogoggora seenaatis dogoggora seeraatis jennee define goonee ibsuu dandeenya. Kanaaf Itoophiyaan yeroo sana kaasee hanga amma sochii amma jiru kanatti ulaa galaanaa kan hin arganne ta'uu isaati. Ulaa galaanaa sana dhabuudhaan immoo Itoophiyaan waan baay'ee loos gooteetti jechuudha. Afaan biraatiin wantoota faayidaa silaa ulaa galaanarraa argamu jennee ibsine sana tootaalii akka dhabdu ishee taasiseera ibsa jechuudha akka nama ogeessa tokkotti. Waliigalteedhaan wanti raawwatee hin jiru
qaamni waliigaltee kana yookiin bakka bu'oota uummataatiin illee wanti labsamee achirratti seeraan karaa adeemsa eeggateen wanti raawwateen jiru yookiin immoo qaama raawwachiistuu fi dhimma wanni biyya har'a ulaa galaanaa nu dhabsiifte kana gidduutti wanti raawwatame seerri waliigaltee raawwatame kan agarsiisu hin jiru hanga ta'etti Itoophiyaan deebiteetoo mirga dhabde kana mirga ulaa galaanaa irratti dhabde kana deebifteetoo abbaa mirgaa ta'uudhaaf haadha ulaa galaanaa ta'uudhaaf maal gochuu qabdi seerri idil addunyaa akka ishiin abbaa mirgaa taatuuf maal jedha akkamitti argachuu dandeessi? Yeroo ammaa kanatti gaaffii kana akka kileem gootee gaafachuu dandeessu kan taasise bu'uurri seeraa osoo hin jiraatiin dhabuu ishee sana jechuudha. Otoo bu'uurri seeraa jiraateera ta'e bu'uura seera internaashinaal seera idil addunyaa sibitaa jechuudha. Seera idil addunyaa sibitaa sanaan gabarnitaatii yoo ta'e illee seera sanaan dhaabbatteetu kileem kan goote jechuudha. Haa ta'uti garuu bakka kun hin jirretti biyyi kun kan dhabde jechuudha. Balballi kan itti cufame jechuudha. Land locked country jedhamanii warra listi ta'an keessa yeroo gabaabaa keessatti wantoota ta'an kataatu kan taasise sana. Suni waliigalteen tokko sadarkaa idil addunyaatti yoo mallattaa'e paarlaamaa biyyattiidhaan mirkanaa'uu qaba. Waliigaltee idil addunyaa jechuun immoo biyyi tokko biyyi lama walii mallatteessu ta'e yookaan immoo biyyi tokko biyyoota garaagaraa wajjin yookaan immoo walii mallatteessu taate indoorsi ta'uu qaba. Paarlaamaadhaanii mirkanaa'uu qaba. Achi booda seera ta'a jechuudha waliigaltee. Ibin naannoodhumattuu amma naannoon Oromiyaa fudhatte waliigaltee naannoon Oromiyaa naannolee biroo wajjin taasisu caffee Oromiyaa mirkanaa'uu qaba. Kana heeratu jedha jechuudha. So bakka kun hin jirretti Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuun ishee mootummaan amma jiru immoo noo kun dogoggoruma durumaanuu dogoggora seenaatis shira siyaasaatis bu'uura seeraas hin qabu Itoophiyaan argachuu qabdi kan jedhu sochii eegalee jechuudha. Sochii cimaa akkuma waliin beeknu jechuudha. Sun immoo maalinni bu'uurri tokko Itoophiyaan amma haala amma kan yaalaa jirtu karaa nageenya qabu kun immoo seera idil addunyaatiin karaa deeggarsa qabuun ulaa galaanaa kana argachuun qaba. Seerri idil addunyaa na deeggara yaada jedhuun kan gaafachaa jirtu karaa dippiloomaasii cimaa ta'een itti deemaa jirti jechuudha. Akka namoonni tokko waraanaa kallattii garaagaraa jedhanis immoo miti. San immoo seeruma idil addunyaatu deeggara. UN chaarteris yoo laalle United Nation charter yoo laallu kanuma yaada kan hin deeggaraa jechuudha. Karaa biyyoonni karaa dippiloomaasii adda addaatiin biyyoota garaagaraa waliin taasisuun argachuu akka danda'an. Kan biraan immoo bara 1982 kan ba'e Convention on the Law of Sea kan jedhu jira. Seera galaanaa konvenshinii yookaan waliigaltee idil addunyaa seera galaanaa kan jedhu jira jechuudha. Bara 1982 ba'e akka lakkoofsa warra Awurooppaatti. Achirratti keewwata 124 kaasee hanga 130 kan jiru waa'ee ulaa galaanaa kan haasaa jechuudha. Waa'ee ulaa galaanaa kan haasaa. Keessumaa keewwanni 125 irratti maal jedhaa? Akka fakkeenyaatti waliigalteen seera galaanaa addunyaa irratti kan ibsu biyyoonni balbala isaanii cufaa haala itti ulaa galaanaatti bahuu danda'an liisti godhee kaa'a jechuudha. Kondishinoota keessumaa keewwata 125 xiqqaa sadi irratti karaa iftoomina qabuun tumee kaa'a jechuudha. Waliigalteen kuni waliigaltee almost waliigalteewwan customary international law jedhamanii argamu. Waliigaltee customary international law akka ta'anitti fudhataman keessaa isa tokkodha jechuudha. Maalinni waliigalteen customary international law ta'e jechuun biyyi hundumtuu seerri kun otuma mallatteessineeyyii akka seera waaltawaa addunyaatti kan fudhatamu jechuudha. So achirratti haala kamiiniyyuu dhorkamuu akka hin qabne kaa'a biyyoonni ulaa galaanaa haala kamiiniyyuu dhorkamuu akka hin qabne argachuus akka qaban kaa'a. Kana malees gaaffiin Itoophiyaa gaafachaa jirtus bu'uura kanaa kan qabudha jechuudha. Amma deeggarsa seeraa qabaa hin qabu kan jenne UN chaarterii kaasaniirra Itoophiyaan karaa dippiloomaatiik ta'een karaa biyyoota dippiloomaasii influensii uumaa jiruun kan gaafachaa jirtu. Sanaan immoo deeggarsa seeraas hin qabdi argachuu akka qabdus sun immoo faayidaan isaa immoo bal'aadha. Gaaffiiwwan akkanaa immoo akkaataa UN chaarterii keewwata 33tiin immoo
United Nations Charter Organization keewwata 33 irratti akka dhimmoota idil addunyaa kana kan gavarnii godhu UN Charter dha achirrattis deeggarsa qaba jechuudha. So Itoophiyaan gaaffii kana gaafachuun ishee konveeshinoota idil addunyaatiin deeggarsa bu'uuraa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Kan gaafachaa jirtus lolaan miti akka intanaa jallisuudhaaf deemu miti jechuudha. So kallattii sanaan immoo hin dandeessi. Keessumaa konveeshinii yookaan waliigaltee idil addunyaa galaana irratti wal qabatee kaa'u keessatti xiyyeeffannoon addaa biyyoota guddataniif taasifamuu qaba akkaataa itti ulaa galaanaa argatan jedha. Biyyoota guddachaa jiraniif. Itoophiyaa otoo ulaa galaanaa qabdu dhabdee iyyuu otoo qofa iyyuu otoo hin taane biyyumti tokko iyyuu ulaa galaanaa argachuu akka qabdu seeronni kun ni deeggaru jechuudha. Kan duraan itti fayyadamaa turte poortii wanti fayyadamaa turte dhabde. So sana dhabuun immoo Itoophiyaa dinagdeedhaan gama dippiloomaasiitiin gama nageenyaa yookaan fudhatamummaa biyya tokko irratti even birmadummaa biyyaatiin illee kan wal qabatu baay'ee birmadummaa biyyaatiinis kan intanaa jedhedha. Sanarratti dabalataa warrumti kileemii mirga seera qabeessa ta'e hin qabne garuu laand lookdi kaantirii ta'anii sirna ittiin galaanatti bahu ulaa galaanatti bahuu danda'an isaan deeggara jechuudha konveenshinii kun. Biyya baay'ina uummata miiliyoona 120 ol qabdu miti biyyootuma baay'ina uummataa xiqqaa qabaniifuu deeggarsa hin qabaata. Kan Itoophiyaa adda kan taasisu tokkoffaa kan itti fayyadamaa turte. Lammaffaa immoo akkaataan itti ulaa galaana sana dhabde ifa wanti ta'e raagaa qabatamaan kan hin jirre. Kana jechuun shiraa siyaasaa ta'ee dogoggora seenaa fi dogoggora seeraatis kan jenne kanaaf baay'ee. So Itoophiyaan immoo kileemii kana gaafachuuf deeggarsa seeraa qabdi moo hin qabdu qabdi. UN Charteriin deeggara. Waliigaltee idil addunyaa dhimma galaana irratti mallattaa'ee hin deeggara. Almost waliigalteen kun immoo waliigaltee customer international warra keessa seenan keessaa tokko ta'a. Tokko akkasitti fudhatama. So dabalataan immoo haala addaan biyyoonni guddachaa jiran immoo laand lookdi kaantirii ta'anii biyyoota ulaa balballi isaanii ulaa galaanaaf cufaa ta'anii immoo biyyoota guddachaa jiran yoo ta'an immoo xiyyeeffannoo addaan ilaalamee deeggarsi kennamuufii qabaa jedha. So wantoota kana lamaaniinuu Itoophiyaan deeggarsaa qabdi. Haalli itti dhabdes seeraan alaa. Gaaffiin Itoophiyaa immoo deeggarsa seeraa kan qabu yaadedhu kaasuudhaaf. Baay'ee gaariidha. Egaa kana addunyaatti illee beeksifachaa jirti amma Itoophiyaani. Dippiloomaasii garaagaraa si hojjechaa jirti. Dabalataan maal gochuu qabdi? Egaa kana harkatti galfachuudhaaf dippiloomaasiidhaan hojjechuu kun cimsuun akka jirutti ta'ee wanti dabalataa maal gochuu qabdi? Hayyoota biyya kanaarraa maal eegama? Jalqaba irratti dippiloomaasii cimaa irratti hojjechuu akkuma amma jalqaba yookaan amma biyyoota baay'ee amansiisuudhaan baay'ee kun dhageettii sadarkaa internaashinaal yookaan immoo walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti baay'ee murteessaadha. Itoophiyaan amma waa'ee ulaa galaanaa kana biyyoota hedduu biratti fudhatama argateera gaaffiin Itoophiyaa jechuudha. Gaaffiin Itoophiyaa biyyoota gurguddaa Ameerikaa fa dabalatee hoogganaa UN kana dabalatee United Nations Organization kana dabalatee beekamtiiwwan adda addaa kun maali bu'aa dippiloomaasiiti. Tokko dippiloomaasiin kun ammallee cimuu qaba jechuudha. Cimuu qaba biyyoota hundarrattuu cimuu qaba. Deeggarsa seeraas hin qabaata. Lammaffaan immoo hayyoonni biyya keessaa uummata kana hubachiisuu dadammaqsuu qaafata jechuudha. Uummanni hubachuu qaba wantoota akkasii kana. Even shira seenaa ta'uusaa yookaan immoo shira siyaasaa kana ta'uusaa dogoggoraan immoo kun immoo dogoggora seenaa guddaa ta'uunsaa immoo faayidaa biyyaalessummaa miidhaan hin adabsiise immoo isinillee akkaataa jalqabdan kanaanii hayyoota adda addaa feeruun uummata hubachiisuu beeksisuu dadammaqsuu gaafata jechuudha. Maaliif ajandaa uummataa taasisuu gaafata jechuudha kana. Ajandaa hooggansaa qofa hooggansa siyaasaa qofa osoo hin taane ajandaa eenyu uummata hanga namoota daka jiranii na ilaallata waa'ee ulaa galaanaa lakka anarratti dhiibbaa qabaa hanga jedhutti. Maaliif dhiibbaa immoo qaba baay'ee ulaa galaanaa kana cufamuun Itoophiyaan kana dhabuu ishee dhiibbaa guddaa fideera. Eenyu irratti abbaan godhatti miti. Warra hanga uummata godhe jiru irratti dhiibbaa mataasaa danda'e qaba. So hayyoonni maal gochuu qabu? Haala kana hubachiisaa deemu. Warri miidiyaa maal gochuu qabu? Dadammaqinsa uummataa keessatti hojjechaa deemuu qabu. Ogeeyyiin maal gochaa deemuu qabu? Uummata hubachiisaa.
Wantoota immoo warri immoo hoggansi siyaasaa maal gochuu qabu dippiloomaasii amma jalqabame kan kallattii hundaanuu roga hundaan jechuudha. Keessaan alaan irratti hojjechuu kan gaafatu ta'uu isaati jechuudha. Uummatarraa maaltu eegama? Uummanni gama isaatiin maaliin kan inni gumaachuu qabu? Miidhaan ulaa galaanaa dhabuu Itoophiyaa eenyurratti uummata daka jiru irratti dhiibbaa qaba jechuudha. So Itoophiyaan dhimma kana shiraan dhabuusee bu'uura seeraa kan hin qabne ta'uu waliigalteen addaa kan hin jirre ta'uu uummata hubachiisa. Waan amma mootummaan sochii amma mootummaan jalqabe kan immoo uummanni akka deeggaru akka cinaa dhaabbatu. Cinaa dhaabbachuu qofa miti kamiifiyyuu deeggarsa kamiifiyyuu akka of qopheessu hubachiisuudha jechuudha. Uummanni ogeeyyii miidiyaa waan kana hubachiisu waan lamaan sana uummannis immoo mootummaa wajjin akka hiriiru yeroo sana taasisuudha jechuudha. Jalqaba uummanni faayidaadhuma ulaa galaanaa Itoophiyaan akkamitti dhabdee Itoophiyaaf hin barbaachisan moo hin barbaachisu hubachuu qaba jechuudha. Erga hubatee booda akkaataa itti mootummaa bira dhaabbatu immoo tarsiimoon adda addaa bocuudhaan uummata dadammaqsanii yaada kana ajandaa uummataa taasisuudha jechuudha. Ajandaa uummataa taasisuu ala kanaan yoo ta'e uummanni dirqama sarraa eegamu hin baata jechuudha. Egaa qophii keenya gara xumuraatti finneerra wanti yaadni afeeraa otoo itti dabalee kan jettan yoo jiraate carraan isin jira. Dhumarra kanan jedhu maa inni mootummaan akkaatuma qabateen tarsiimoo olaanaa ta'een karaa immoo uummata of duukaa hiriirsuu danda'uun tarsiimoo adda ta'e bocee itti deemuu qaba. Gama dippiloomaasii irratti hojjechuu qaba. Uummanni keenya immoo wantoota amma mootummaan deemu kun faayidaa uummataa ta'uusaa kansaa ta'uusaa hubatee yaada yookaan ajandaa tarsiima mootummaan qabatee kana duukaa hiriiree deeggarsa sarara barbaachisu akka bahu kun immoo deeggarsa seerota idil addunyaas kan qabu ta'uusaa hubatee mootummaa isaa duukaa hiriiree akka hojii kana milkeessu jedha. Waamicha keenya kabajaniitoo asitti dhuftanii gaafiif deebii taasifneen barumsa bal'aa kana uummata keenyaan qaqqabsiisuu keessanii fi guddaa isin galateeffanna maqaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin galatooma. Dhimma seena qabeessa ta'e kanarratti biiroon kominikeeshinii Oromiyaa haala kanaan waamee carraa kana naa kennee hojii ogummaatiin wantoota kana kan ibsu carraa kana naa kennuu isaatii fi anis guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya miilanaan dhimma ulaa galaanaa irratti biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatti daayirektoreetii qorannoo qophii wixinee fi ordoffii raawwii seeraa obbo Ibsaa Camadaa waliin turtiin taasifne asuma irratti goolabama. Qophii itti aanuun hanga wal agarrutti nagaatti.